Ati famous amma? Famous eh? Ati Wow. number eh? Rakkoon qaba. Kana jira jira jira. Shirri maaliif akka inni miidiyaa irra dhufe? Maal fayyadu jira? Gaazexeessu deeman baana qofa waan akkasiin afaan tura. Yaame. Hello. Wayye. Shirri. Abet wendimme. Gaafuma takka kalaati gaafachuudhaaf ati yeroo naa kan nu qofaaf inni hayyaa sirraa qaba. Hayyee ammati maal ji'a siyaamu? Shirri kana osoo hin ta'in. Maqaan kiyya hoogganaa social media walii galaati. Okay. Nama raggatuudhaaf nama mataa ol qabate gad deebisuudhaaf. Malee wanti biraa as gubbaa dhuftee hin jirtu jechuudha. Aywa. Arabija keessan oromticha keessan edero. Okay, oromticha keenyaan duuba kaayyoo dhabde gara fuuldurattoo akka nama raggattee nama mataa karaa malee deemee mataa ol qabate gad deebisaa kanamatti itti fufuudhaam akkami kaayyoon ta'e fuuldura ta'u. Ara fuulduratti immoo abbaa qabeenyaa addunyaa kanaa ta'ee gartee addunyaa tanaan dorgomaa bibira. Okay. Kana jechuudha yanni. Okay, galatoomii hayyee maantana irra deebi'ee ani maali jettima gara miidiyaa. Haagila gartee iyyaan takkasnaa nuni galaaf gowwaa kan keessatti guutuu malee hin galuu fi wanni nan siin jeesi irra si dhibee si malee geban. Abshir. Hoogganaa sooshaal miidiyaa waliigalaa yookaan xiinxalaa miidiyaa hawaasaa addunyaa kana jechuudha si galte. Hayyee. Kana jechuudha jire jire. Okay. Hoogganaa malee feemasa guddaa. Ati famous amma? Feemasa eh? Ati nambarree? Rakkoon qaba. Laala dhaggeeffadhu zaman ammaan namni nama faarsu maaliif jennaan yoo abbaan fi faarse malee zaman ammaan tana namni isasumas hin faarsu. Akkana jechuudha kan biree waan biree. Yes, of course. YouTube channel Humna Oromo Jabisa China Dabada. Egaa ashama ilmaa Oromoo harka fuune ammas nama haariyaan qabadhee siin dhufe. Egaa maaliif akka inni miidiyaa irra dhufe? Maaliif akka miidiyaa galtee fayyadamu jiru? Ammas miidiyaa irraa maal fayyadu jira? Maal nu fayyadu jira? Maaliif fayyadu jira? Yaani maaliif miidiyaa irra jiraataa maaliif dhufee saniin gaafadha? Hanga qophii teenyatti nu faana tura. Shirri jaarsoo hayyoo saniin gaazexeessu deeman baana qofa waan akkasiin faana tura. Yaame. Ala. Hello. Wayye. Shirri. Abet wendimme. Salaam alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jirta habibi kiyya. Jira guutuu kiyya wallahi alhamdulillah. Arra wayii fi sitti hajime beektaa waa si gaafachuudhaaf. Reemandu ajaan tamaale. Hayyaan tiyya wallaahi waana maqallaa'idha. Ajaa ta'innan si baasuu dandeenyu ta'innan siin baasa ta'innan dandeenyu rabbi si kana dhala kun qabu yaaddo. Hayyaa akkasii sana osoo hin ta'in gaafuma takka karaa si gaafachuudhaaf ati yeroo naa kan nu qofaaf inni hayyaa sirraa qaba. Gaafilee garaagara na gaafachuu keeti. Eeyywaa akkana naa. Barana gaafuma tana rabbi natti wanna godhe deemee gaafadhu gaafuma feetee moo gaafii mana namatan jettu. Okay, shirri kiyya. Ati ijoollee isaati? Ani ijoollee Harargeeti. Harargee irraa Dadari. Okay, mangisti kiyya. Akkamitti gara miidiyaa kana dhufteeti? Gara miidiyaa kana moo? Gara miidiyaa kana waliin dhufee yaani osoo yaadu saayii koon guyyaa kun bal'isa yaada beektaa halkanii guyyaa. Eenyuunni? Saayii koon baana sammuu tiidanan baana. Saayikoloojii danda'e? Hayyee? Osoo itti yaaduutiin jireenya kana fuulduraatti waa'ee kana sooshaal miidiyaa kana malee wanni takka akka isin hin deemnes argeetiin Hayyee? fuulduraan miidiyaa kana barachuun qabaa jee karaa miidiyaa kana dhufe jechuudha. Okay, galatoomi. Hayyee? Akkas kanaatu karaa miidiyaa na fidee Oromoo tanaanis wal baradhee waan silaa danda'uun isaan kana iddina dhaabbatee gargaaree wajjin akkasitti wal tumee bakka guddaa wajjin keenya dhaloota qubee kan nu boodaan dhufu kanas jajjabeessinee wajjin tokko taanee karaa fuulduraatti cehuu qabna yaada juufaan na leedha wanni karaa miidiyaan dhufe. Okay, galatoomi. Hayyee ammati maal jee asiyaamun maqaan kan keenyu ammati? Shirri kana osoo hin ta'in? Maqaan kiyya maqaan kiyya hoogganaa sooshaal miidiyaa waliigalaati. Laa akkasin baanu bara hoogganaa kiyya. Hoogganaa?
hoogganaa sooshaal miidiyaa jechuudha. Mohammadoo guutee faanii guutee rakkatee sirreessee haala deebisuu hordofama. Okay, yani sanama qofaaf gara miidiyaa dhufte jechuun nama sisirreessuudhaaf nama raggatuudhaaf nama waa balleesse raggatuudhaaf nama mataa ol qabate gad deebisuudhaaf. Eega ni jedhami nama tokko tokko agartee quubee kanarraa bakka kanarratti deebisee akaraan kanaa miti kanaan nu baasa jetto jaallaan gartee tokkummaadha wajjin gamna wajjin deemna kan jedhu gartee kana jechuudha. Malee wanti biraas as gubbaa dhuftee hin jirtu jechuudha. Ammallee miskiina cinaa sagalee uummataa fakkeenya uummata kan rakkate cinaa dhaabbachuu waan garaagaraa waan hawaasni jaallatu hojjechuu kana jechuudha. Okay, gara toon. Sirreessa yookaan xiinxalaa siyaasaa, xiinxalaa sooshaal miidiyaa kana jechuudha. Xiinxalaa sooshaal miidiyaa kana obbo Shirri Jaarsoo. Okay. Aywa, Shirri Jaarsoo. Ilmateen dhagaa. Kalloo bareentoo Oromooti. Okay, akkiniin jeekaa jaallo. Arragicha keessan Oromticha keessan ediroo. Okay, Oromticha keenyaan duba kaayyoo dhabde gara fuuldurattoo akka nama raggattee nama mataa karaa malee deemee mataa ol qabate gad deebisaa kanamatti itti fufuudhaam akkami kaayyoon ta'e fuuldura ta'u. Ani dhaggeeffatu siif habibi nama ilaalcha bareedaa yookaan yaada bareedaa qabuu miti waliin argatu warra ilaalcha bokkotaa warra ilaalcha gadii warra qabatila waliin danda'u uummata nagaa deebise galtee. Kana sirreessee wajjin tokko taanee gamtaan jaalala wajjin jiraannaa tokkummaa kan cimsanii waan juun nafeetu jira. Hara fuulduratti immoo abbaa qabeenyaa addunyaa kanaa ta'eetiin gartee addunyaa tanaan dorgomaadha biyya. Ta'e. Abbaa qabeenyaa guddaa ta'eetiin gartee sammuudhaan waa hundaanuu addunyaa kanaan dorgomeetu hin jiru. Oo maashaallah haa biyyaalee akka sanaan qasaman biyyaan jeebar. Egaa rakkataa cinaa dhaabbachuudhaan gartee hiyyeessa yaadii ijoollee teenyadha. Warra silaa fakkeenyaaf lafaa dhufuus ol qabee ol guddisee jechuudha. Akka isaan bakka guddaa gaan godhu, hamilee itti godhu, warra kararra deebisu kana jechuudha yaadni. Okay, galatoomii hayyee maantana irra deebi'ee yaani ani maali jettima gara miidiyaa ati namuu beektaa sooshaal miidiyaan kun ifiif maqaa namaa moggoosu qabu hogguma feesbuukaa fi yuutuubaa fi tiktookaa fi kana banattu ati maali jeeti si gaafata. Dhaggeeffadhu haagila gartee ijaan takkas naannoo galaaf gowwaa kan keessa dil gootuu malee hin galuu fi wanni nan siin jeesi irra si dhibee siima dhaggeeffadhu. Abshir. Hoogganaa sooshaal miidiyaa waliigalaa yookaan xiinxalaa miidiyaa kana jechuudha si galtee miidiyaa waliigalaa miidiyaa hawaasaa addunyaa kana jechuudha si galtee. Ayyee. Kana jechuudha jirre. Okay, shirri xiinxalaa hoogganaa. Feemasa gosaatii feemasa gandaa osoo hin taane feemasa Oromoo waliigalaati si galtee feemasa guddaa. Ati feemasa amma? Feemasa ati nambarree. Jechi kiyya feemasni fi ninjuu fi rakkoon qabu. Lala dhaggeeffadhu zaman ammaan tanaa namni siin hin jiru abbaan namni nama faarsu maaliif jennaan yoo abbaan fi faarse malee zaman ammaan tanaa namni isasumas hin faarsu. Duba wallahi. Duba akkasi gaajii habiibi kiyya. Ayyee. Ammani ayyee. Anammaati dhaggeeffadhu waan tokko sitti hima. Ayyee. Maallaan jedhii dhiiseetiin Ayyee. jaammaal fidanii jala deemu jira jechuudha. Billah aleka maalaan jaanii dhiiftee jaammaal fidanii. Yes, of course. Akkana jechuudha kan biree waan bareeda jecha bareeda amma bakka sanaan naasata jirta. Okay amma. Kana jechuun konfidensii mataa kiyyaa qabaachuudha ibsa jechuudha. Okay galatoomii hogguu koo wanta kaan siimee aartistoonni keenya kuni maal jaamansa warri namni sirbu maal jaama akka afaan oromootti. Wallistoota san garuu nama tokko deebifnee yoodhaa fi dubbanne nama sanii maal jennaan. Nama kamiin? Amma wallistoota aartistoota maal jennaan sin jeemire wallistoota naan jette nama tokko deebifnee fi dubbanne. Fakkeenyaaf wallistoota jechuun akka waliigalaa walii qabaadha. Wallistoota jechuun nama tokko. Wallisaa abaluu. Aywa. Okay inni maal ta'eeti wallisaa ta'e.
maaliif acha wallisaa jedhama? Wallisaa jechuun gaa fakkeenyaaf sagalee fakkeenyaaf ni jira miti sagalee hawaasni jaalatu waan gartee yeedaloo fi walaloo kana gartee walitti qindeessee waan hawaasni jaalatu kana irratti hojjetee akkasitti wallisaa jedhama jechuudha. Wallisee uummata kana walii galchee jechuudha. Walumaa galatti artistii jedhamaa jechuun ni sana. Artistii jedhama akka afaan Oromootti afaan Oromoo qulqulluu gisee deebisnee Wallisaa. wallisaa jedhama. Okay, hayyee. Wallisaa yookaan immoo artistii. Okay, hayyee namoonni diraamaa dalaganoo maal jedhaman sa? Namoonni diraamaa dalaganoo maal jedhaman? Namoonni diraamaa dalagan gaa namoonni tokko yoo ta'e koomedii jedhama. Koomediilee. Hayyee. Yoon dogongorallee akkasuma kan hin beeku. Hayyee. Koomedii. Hayyee. Akkasiin sin jagaa guutuu kiyya. Okay, hayyee namni gartee fiidiyoo hoflaa shortii xixiqqashoo gaggabaabduu dalagoo maal jedhama? Namni shortii fiidiyoo xixiqqashoo ta hoflaa gartee fiidiyoo hoflaa xixiqqashoo gadi gusunoo maal jedhama ta haalaa nama hofalchiif osoo dheertuu tan akka diraamaa sana hin ta'in. Kokobilee yookaan kofalchiisa jedhama boson. Yes, abbaatu itti cabsiin jedhu hayyee. Kokkolfee yookaan kofalchiisa hawaasa jedhama lala beekanii keessatti hin dheeressanii. Okay, taate akkasii waa hundaafuu fiidiyoo waraabaa jira. Bakka qophii keenya dhiyaannoo jedhamutti fiidiyoo waraabaa jira. Aboo baba fiidiyoo na waraabde. Fiidiyoodhaan waraabu jira fiidiyoo waraabeetiin gartee waan rakkisaa ta'es booda. Aboo ga'u gadi aboo balee gadi dhuftee duba akkamitti baraanki kana na goota guutuu kiyya. Ayyaa amma wanti akkanaa sun gartee waa nama namni keenya irraa waa baratu tokko irratti namni keenya maaliif akkas gubbaa dhufe hin beeku si galee akkuma nasiibaa waa nama baalagee takka fa'aa waa nama hin taane waa nama hawaasni hin feene fa'aa as gubbaa fideetuma waa nama sani hin feene beekamaa miti akka waan gaarii hojjetu jiru tokkotti filaalee wulii haaluma saniin itti fufa namni dirqama maaliif akkas gubbaa dhufe baruun dirqama maafiin gartee osoo sitti nimin aatis akka maaliif akka dhufte baruudhaaf fiidiyoo sirraa waraabee si hojjaase. Rakkoon qabu obboleessa kiyya rakkoon qabu yaada gartee wal jijjiirannee wajjin deemuun ooma jiruudha rakkoon qabu biraazaree kun normaalidha. Okay, dhiifama atillee dhiifama. Normal. I am sorry dhiifama rakkoon boodee kiyyaani nama waa hunda beekwaan si galee nama kolfaa ta'uu beeku rakkoon qabaateera baga wara. Hayyee habibi Baga hayyee. biraan kina gooti. Naa ture hayyee waan hundaafuu walitti deebina. Hayyee baay. Akkasa kun olar. Waan hundaafuu isin koomanti godhame. Wanti haasoo jirtu waan sirriiti moo waan sirriiti mi gaa'is yoodhaafi waan sirriin ta'in koomanti jedhe barreessa akkasuma yoodhaafi kan gaafii deebiin ta'initu yoo kana isin toltu taate yuutuub chaanaalii keenya kanaa sabskiraayib sheer laayik godhuudhaan maatii chaanaalii keenyaa jirtaa wayis baradhaa maaliif akka miidiyaa dhuftaniis baradhaa akkasi.